السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتنا بلوانكي أنا جاك أبدو جرتو الحمد لله أرى فيديو دينك دوجت كيستي رهدون كيساني قافينا دي هستاني وانت أتجت كان هون ساتيو نرجتو ندن دينو منا كيسه الجنة وانت نمنا كينا كيستي أرجنو أرجتو أفنو فلافنو أجر سيسي هجت روتي هركان ننجتني أكو مقافي كيساني تي وانت منا كي كيساك أبو كفردتشو أفنا مجرج garo qabadhe sini dhufe jira aga gama video ndebne nduratti warri video kiyya kanaaf haaraa taatam subscribe godhaadha gara maatii kiyya ida'ama sinin jira akkasuma mallattoo notification illee tuqa akka video gadhiisuun dafee simbira dhaqqaba waan ta'eef warra amma dura naaf gootanii nafaana turtan galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa sinin jedha ammasi chaanaalii haarawaa hani lifestyle ka jedhu irratti video bareedaa tokko jedhee jira videoon sun obboleewwan kiyya ka shamarraniitii fi nama tokkollee ta'uun fayyada jedhee abdii qaba video bareedaadha seenaa laalaa yaada yoo qabaattan yaada keessan irratti kennadha gaafis yoo qabaattan akkasuma kennaadha waa hedduu irratti wal barsiifna inshallah yoo rabbi jedhe barumsa bal'aa irratti waliif dabarsuuf jirra seenaatii hani lifestyle jedha search godhaadha video bareedaa san daawwadha obboleewwan keessaniif illee share godhaa siniin jedha linki isaallee video kiyya kana jala sinii ka inshallah description box illee jala siniif ka argatu dandeettani gama video kiyya karraatti yoo tare juusii bareedaa furdachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti furdachuudhaaf qaama dabaluudhaaf nama gargaaru ka fayya qabeessa ta'e waan mana keenya keessatti nyaannu raasin agarsiisuu fi akkuma sitti argitan kuni muuziidha kunillee avokaadoodha kunillee aannani sadeenuyyuu karaa salphaadhaan argachuu dandeenya kana malillee ka wanta biraallee ka mana keessaa qabu sin agarsiisa boodarratti inshallah akkanumatti haga dhuman nafaana turaa siniin jedha juusii kana hojjechuudhaaf wanti na barbaachisu kana sadeeni avokaadoo kana bakka lamatti muree foon isaa ka keessa muree deebi'a maashinii juusiidhaan daaka mixerii juusii guddicha sanillee yoo qabaattan haguma wanta sin fayyadamtanitti murteessa jechuudha anis inuma agarsiisuu fi avokaadollee tokkochuma kana mana keessaa qaba ammaa fi avocado fi muuzii walitti hidhee daaka avocado maashaallah qaama keenya yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama bareedaa kennaa fi viitaamina hedduu of keessaa qaba akkanaan yoo akka gama salaaxaa goonee ka nyaannu ta'ellee yoo akka juusii kan akka dhugnu ta'ellee hedduu tokko bareedaadha avokadooni ana qofaa miti ani daa'ima kiyya xiqqaa tokkoo fi as duratti fayyadame yeroo gabaabaa keessa jijjiirama bareedaa isaanaaf kennee fi yoo qabaattan avokaadoo akkanatti itti fayyadamaa siniin jedha foon isaa kan kana keessaa baasee muuziillee itti mura muuziilleen bareedaa akkasuma pootaasheemii hedduu of keessaa qaba wanta mi'aawu waan ta'eef kaalooriillee of keessaa qaba qaama keenya dabaluudhaaf nu gargaara fayya qabeessallee wanta kuduraaf muduraa waan ta'eef fayya qabeessa wanta akka miidhaa tokko qaama keenya irratti hin fidu akkuma sin argitan kana muuziillee mummuree itti godha eegasi aannaniin laaffisa aannaniin daaka jechuudha yoo barbaaddan bishaan illee itti godhatu dandeettanii kinoo kana fakkaata garuu aannanittu hedduu tokko bareedaadha aannan itti godheeti hagana ga'u takka itti godhaati sukkaara xiqqoo tokko itti godhaa yoo barbaaddan sukkaara kanallee irraa dhiisuu dandeettanii garuu waan xiqqoo tokko mi'aawaa jaalladha sukkaarrillee akkasuma wanta mi'aawu waan ta'eef qaama keenya dabaluudhaaf nu gargaara sukkaara haga isin ga'u tokko itti godhattanii akkuma isin argitan an xiqqishuu tokko qofa itti godhe qadaadeeti amma daakee deebina inshallah agannis muuzii ta'utti daaka kinoo daakamee kana fakkaataa dhuguuf qopheeffamee jira maashaallah akka malee jaalladhaani kinoo kana fakkaata hedduu tokko itti fayyadamuu ture ammallee itti fayyadamaa garuu guyyaa irraatti hin fayyadamu malee itti fayyadamaa ijoolleen tiyyalleen hedduu jaallatti kinoo kana fakkaata
Kana nyaata laaqana booda yeroo takka yoo dhugne deebinee halkan agarrafneen dura yeroo takka yoo dhugne karafnu ta'e inshaallah nu jijjiirama bareedaa nuuf agarsiisa. Kana fakkaata itti fayyadama sinin jedha. Hedduu tokko mi'aawaa namatti tola, hedduu tokko jaalladha. Ammayyuu dhuguudhaaf irraaf qabuu hin dandeenye. Akkuma isin argitan kana fakkaata hedduu tokko namatti tola. Itti fayyadamaa sinin jedha. Maadhii isaan jiru namuma fixaa jira. Gama ka biraatti yoo dabarre ammoo wanta biraa ka furdachuudhaaf nama gargaaru kan mana keessaa qabu kinoo tokko kana peanut butter jedha. Peanutiin kun Oromiffaanii ocholooniidha yookiin lawzii lafaan lamaan san keessaa tokkoon silama beeytanii ocholooniidha. Dhadhaa isaati. Kafree isaa gara dhadhaatti hin jijjiiramin illee yoo argattanii isa nyaattan bareedaadha. Ka akkanatti daakkame kun illee hedduu tokko bareedaadha. Kun akkuma sitti argitan kaaloorii hedduu of keessaa qaba, gara 190 of keessaa qaba. Pirootiin illee gara giraama 7 of keessaa qaba. Akka dhadhaatti qopheeffame. Kama firii ocholoonii sanillee mana keessatti qopheessuun hin danda'ama. Ani garuu ammaaf kama akkanatti qopheeffame kana bitadhee qaba. Lammaffaarratti kunoo akkuma isin asitti argitan kana kuni dhadhaadha. Dhadhaa hundi kennaayyuun beeyna qaama dabaluudhaaf hedduu tokko nama gargaara. Dhadhaa kana manuma kiyya keessatti baqsadheeti. Kana fakkaata hedduu tokko bareedaadha akkanumatti itti fayyadamaa jira. Viidiyoo isa gaafa baqsee ture jira eega hojjedhee garuu namni baay'een hin laalle. Yoo laaluu barbaaddan gadi bu'aati ilaala. Yoo akka irra deebi'ee isin hojjedhu barbaaddanillee isiniif hojjedha inshaallah. Dhadhuma mana kee amma dheengadda rifeensaaf hojjedhe rifeensaadhaaf dhadhaa raase innilleen ta'a mana keessatti qimamii garagaraa urgeessituutti goone aga torbaan tokko lama tursiifnee gaafa wayita inni urgeessituu san wajjin sirriitti wal seenee jedhee deebinee akkuma dhadhaa biyyaa baqsinu sanitti baqfanna. Yookaan immoo kama stooraa bitamu ka ansaltidii ka jedhu san bitanneeti isallee akkasuma qimamii wajjin tursiifnee booda yoo baqsine hedduu tokko bareeda ta'a akkuma dhadhaa biyyaati namatti tola. Haga ka biyyaa san ga'ullee baatu jala hin dhufa bareedaadha. Akkanatti itti fayyadama yoo barbaaddan irra deebi'ee isin agarsiisa. Kan biraa ammoo akkuma sitti argitan kinoo kana atungaarreedha. Atungaarreen kuni bifa hedduun jira. Ammaa fi kanuma itti fayyadama kana mana keessaa qaba ammaa fi isallee karaa baay'eedhaan namni hundiyyuu hojiin isaa garagara akka garagaraatiin hojjetee itti fayyadama. Akkasinitti toletti itti fayyadamtanii yoo nyaattan qaama keessanii fi hedduu tokko bareedaadha. Yoo amma hunda isaatiyyuu ittiin hojjetaa isin agarsiisa jedhe viidiyoon sa'aatii 2-3 hin ga'u. Kanaaf kinoo atungaarreellee kama argattan akka barbaaddanitti itti fayyadama isiniin jedha. Dhumarratti ammoo kana kunoo kun yoogartiidha. Yogurtiin afaan arabiffaatiin zibaada jedhama natti fakkaata. Low fat yogurtiidha. Kun muuzii fi strawberry ka ijoolleedhaa fi bitee itti fayyadama. Kun low faatiidha. Faatii guddaa of keessaa hin qabu. Garuu isin ka aannan irraa qophaa'e zibaada aannan irraa qophaa'e ka fuul faatii jedhu faatii fuulii of keessaa qabu. Isa yoo fayyadamtan innillee yeroo gabaabaa keessa jijjiirama bareedaa isin agarsiisa. Yogurtii itti fayyadama isiniin jedha. Narraa fi eganuu mana keessaa qaba. Kan biraalleen paastaa, mokoroonii akka isin barbaaddanitti itti hojjettanii yoo itti fayyadamtan san malillee daabboo qamadirraa qopheeffame marqa qamadii waa hedduu jira qamadirraa ka qopheeffamu. Akkasitti hojjedhaati itti fayyadama isiniin jedha. Kunoo juusii kiyyallee asumaanuu dhugaa isin agarsiisaa jira. Kana fakkaata. Furdachuun laafaadha. Guddaa nama hin dhiibu. Qallachuutu eega furdatanii booda qallachuutu nama rakkisa malee furdachuun laafaadha. Furdachuudhaaf yaada ofirraa xiqqeessu goma nyaata ta'e ka ija dura nama dhufe amma nyaatuudha haguma danda'ame takkatti garaa qullaa rafuu miti nyaata sa'aatii margame nyaatu yaada dhiisuu jedhanii jennaan foon osuma hin argine namarratti gadi yaa'a. Foon guddaalleen bareedaa miti xiqqoo tokko yoo foon godhattanii jettan foon
foon guddaa hin goratina isiniin jira warra qallachuu barbaadanillee hedduutu gaafinaaf dhiyeessitanii jirtanii inshallah isiniifillee yoo rabbi jedhe yeroo biraa isiniif hojjedha yookaan viidiyoo itti aanu keessatti isiniif hojjedha inshallah kana fakkaata yoo jaallattan obboleewwan keessaniifillee share godhaadha like comment share subscribe gochuu hin dagatina aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti arraaf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh